Akkam jirtanii ani nagaadha baga gara chaanalii kiyya nagaan dhuftanii isiniin jedha. Har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoon har'a isinii dhufe moisturaayizii harkaa isinii qabadhee dhufeera. Amma gara isaatti deemnaa jechuudha. Akkuma argitan asitti aannan qaba. Sukkaara na barbaachisaa, loomiin qaba. Kanneen sadiitu na barbaachisaa isa hojjechuuf. Loomii kiyya amma bakka lamatti mura. Qixxee isaa fayyadamaa jechuudha. Qixxee isaa tokko nagaa harka kiyyaaf jechuudha. Loomii kiyya meeshaa kiyyatti cuufataa jira amma akkuma argitan. Harki keenya nuyi beektanii isin dubartoonni yeroo baay'ee meeshaa faadhiidha. Harki keenya baay'ee goggogaa yeroo saniif baay'ee nu laaffisa harka keenya. Akkasumas yeroo gannaa harki keenya baay'ee goggogaa. Yeroo sanis odoo dibannee baay'ee harka keenya nu bareechee laaffisa. Amma sukkaaratti godhadhaa itti aansu. Sukkaara erga itti godheen booda aannan itti godhadhaa. Aannan maankiyaa 3 itti godhadhaa asitti akkuma argitan. Ani baay'isee yeroo tokko hojjedhee firiija keessa kaa'ee itti fayyadama. Isin diqqeessitanis hojjechuu ni dandeessan homaa rakkoo hin qabu. Akkanatti sirriitti walitti maksiistanii isaan sadan walitti gooneessanii jechuudha. Harka keenyaaf baay'ee tokko bareedaadha naan baay'ee jaaladheera. Isinis akka jaalattanii abdiin qaba. Yaalaatti deebii isaa koomentii jalatti naaf barreessaa. Erga harkana godheen booda harka kiyyaa dibadha amma akkuma argitan. Harka keessan yeroo meeshaa faadhixanii geessitanii yeroo sanitti odoo dibattanii baay'ee bareedaadha. Harka keessan baay'ee laaffisa isin jalaan goggogu harki keessan. Amma akkuma argitan akkanatti dibadhee sirriitti harka kiyyaa akka waliin ga'utti godha. Daqiiqaa muraasa takkaaf akkanatti susukkuuma harka kiyya jechuudha. Ammumaayyuu harkuma kiyyattu yeroo dibadhu kanaayyuu baay'ee harki kiyya laafee jira. Akkanumatti susukkuumna jechuudha daqiiqaa muraasa takkaaf. Keessa kanafaa jala kanafaa sirriitti dibachuu qabna. Keessattuu isatu nu goggogaa yeroo baay'ee. Kana fakkaataa dibadhee geesseera amma dhiqadhee walitti deebina. Dhiqadhee amma dhufeera kana fakkaataa akkuma argitan baay'ee tokko laafeera baay'ee namatti tola. Isinis yaalaa isiniin jedha mana keessanitti baay'ee tokko jaalattu. Kana fakkaataa kanas kanaafee hin kaayaa jechuudha firiija keessa meeshaa kiyyatti buusadhee kaa'ee achuma guyyaa guyyaan dibadha jechuudha. Hanga guyyaa maraa hojjennu jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa akka jaalattani abdiin qabaa. Yoo subscribe godhaa warri haaraa taatan like share godhaa. Galatooma hanga viidiyoo biraatti ol arginus nagaatti.